cidhaan illee keessatti deebii dabalata uffata firraa yaasin jeen akkasitti qaama olii sangubbaan cidhaan illee gubbarra jettise jee makaaseetiin yoo nama kaasee nama dhaaba ka itti dhaabbattu nama dhaabbatu harku jaani akkasitti fuudhee durummaa ni qabdaa hin jeen naan jettee ni qaba ni qabdaa durummaa ni qaba aruusa seenu deemna kayne rafnaa hin jeen ishi kaynuun naan jette akka ittiin wajjin kaynuun bakka siree irriibaa dheene uffata firraa yaasin jeen lakkii naan jette ati qoonna irraa yaasii naan jette wanti barfaranjiidha akkasittiin uffata irraa yaas ifirraa hin baasaa obsi gaa hin jeen lakkii naan jette naas irraa yaasa obsi narraa yaabte irraa yaasee mire akkasi qaama olii wajji gachiifne ogguu wajji gachiifnu hirriiba eegallee beekta akkasitti qaalittiin taajaa'ibaati na salphachiifte kamale rafu jirraa miti akkasittiin qaammaan tana osoma wajji rafu jirru maali inni jala kana na rukutuu naan jette cidhaani kaa hin jeen walin marii keessa kaa naan jette beekta hin seenuu min jeen cidhaan hin seenuun jedheen ka akkasi qaama olii anis yeroo san wakkaan ta'en beeku yaadanne eeguma haajaa teenya fixannee as baane boodaan dabalata barbaaddiyuu kaan malee cidhaan illee keessatti deebii dabalata subhaanallah saati maaliin jeen wanti reefu naan jettan hogguun asi jiru san maaliin inni jala kanaan rukutu naan jette cidhaan isin jennaan walin marii keessa kaayikaamaaf naan jettaan jeen Guutuu channel humna Oromoo Jabeessa China Dabada. Abu? Ay mali makan aja akami Negami. fayyada ka tay Iya. tay Mali mal tu kan lever sebelah si Ibso mali mal tadi. wallahi akkanumatti firraa kophaati jaa dargaa takka dalagee Aye. jaartiinis manan jirtu firraa ciisu jiran jettu Ay mali sere de ni futi de cuci tin de geber. yaa boona maan fuudhe Aye. akkasikka beektaa wamata karra wal dhabne Mali mal dah lebdan. wanti irratti wal dhabne ka an beektaa soban fadhu Aye. qaalittiin akka malee nama sobdi Ay mal resep de mal itu resep de. haay waan namni irra na sobuun taa irra na sobde yoon siima dubbiin dheertu dhaadhis Ay mal naik mewah. garaa kanaan na gubataa baramma Naik mewah apa? haay na kaaseetiin Aye. yoo nama kaasee nama dhaaba ka itti dhaabbattu nama dhaabbatu harku jaani Aye. akkasi fuudhee durummaa ni qabdaa hin jeen naan jettee ni qaba Aye. ni qabdaa durummaa ni qaba wallahi ayyee kaataa ta'e akkasi baatii xiqqoo baatii hedduu wal jaalannee Aye. wal fuune Aye. ogguu wal fuunu akkasi qaama olii aruusa seenu deemna Aye. aruusa seenu deemna amre kayne rafnaa hin jeen Aye. ishi kaynuun naan jette Aye. akka ittiin wajjin kaynuun wajjin kee Aye kisah juga tu. akkasitti wajji kaanee bakka siree irriibaa dheene Aye. uffata firraa yaasin jeen Dua. lakkii naan jette ati qoonna irraa yaasii naan jette Aye. wanti barfaranjiidha hiiga Aye. akkasittiin uffata irraa yaasi Agus bodoh. ifirraa hin baasaa obsi gaa hin jeen Aye. lakkii naan jette naas irraa yaasa obsi Aye. narraa yaabte Aye. irraa yaasee mire Aye. akkasi qaama olii wajji gachiifne Dua. hogguu wajji gachiifnu hirriiba eegallee beektaa akkasitti qaalittiin taajaa'ibaati Aye. na salphachiifte kamale Malit tu. rafu jirraa miti Aye. akkasittiin qaammaan tana osoma wajji rafu jirru maali inni jala kana na rukutuu naan jette Aye. cidhaani kaa hin jeen Aye. walin marii keessa kaa naan jette beektaa Aye. hin seenuu min jeen cidhaan hin seenuun jedheen ka Aye. akkasi qaama olii anis yeroo san wakkaan ta'en beeku yaadanne eeguma haajaa teenya fixannee as baane boodaan Aye. yaadadde qaxab jee durummaan hin qaba isin naan jette san ciiq colqun jennee beektaa Aye. Isin jechu. dabalata barbaaddiyuu kaan malee cidhaan illee keessatti deebii dabalata Aye. subhaanallah akkasitti qaama olii ogguun gattaa'ee xiqqashutti yaadu haa isin tun ciqullan jenne kamitti sangubbaan cidhaan illee gubbarra jettise jee saati maaliin jeen wanti reefu naan jettan Aye. maalaan seen jedheem naan jettee beektaa
Oguna si jiru san maali inni jala kanaan rukutu naan jettee cidhaan isin jennaan waliin marii keessa kaa'e qaamaaf naan jettaan jeen. Jechi kiyya gaa jala kanaan rukutaa jiraati saniifan jedhe naan jettee beektaa. Akkas naan jettee mire akkasittiin qaama walii kana yaadadhee haaree duba silaa dubrummaa qabaatteeti akkasitti ta'an jeen silaa ni boochaa. Ammayyuu durbummaan kiyya hin banneef jiraam naan jetti. Atumatu iyyuu faayidaa hin qabne malee. Anaa akkana qaallitti naa faayidaa hin qabne jeeni hubbuun akka ittiin isii gargaarchi jiru. Akkana muliraa jettee angidaa argamu. Qaraati diimtuu intalti kaa. Agguun akkana hin dhawu gamanyaan hin dhagisan jiru. Akkanuma jalaatti laal. Kana. Gidaara hojjaa jechuudha. Angidaara moo gahu. Akka itti harka kun na dhiitaa. Naa sobde ni si miidhamee mire. Akkasitti ati qaallitti hin taatu namni wal sofu gaarii miti jeeni ammumaan tanarraa baatu malee jeeni halkanuma san qofa aduu sochisanii guyyaa sunuu kotte akkamitti namni akkasii nama Oromoo sodaate. Mee laali dhaloota zamana keenyaa kana baantooti. Awoo dubbiin dhugaa nama dibdiboo. Bara mashaqaa aruusa yaaniiti aruusa akkasii jiraa miti akkamitti namni dubrummaan qaba jee nama Oromoo sodaate. Isiniif amma kana kophaatti geessa jechuudha. Akka ittiin kophaatti faca'ee akka bishaan gatti firaasha irra ciisu jira. Ati yoo maaltu maasii fide jiraarra? Ani akkumaan deddeemu jirtuun kalas isinuma salaam jedhu manas ba'e. Rakkoon qabu rabbi siyaa salaamuti riskiin siyaa salaamtu. Amiin amiin kophaa keetu seene bir. Laa kophaatti jan guyyaa san booda wani ishee san ifitti hin dhiyeessineen. Dalagaan osoo akkamitti? Dalagaan osoo maan jettu dhiiseti bareedduudha. Bareedduudha wallahi kanumatti kun jechuun isiin naan jette san ma waliin martee walitti marii keessa kaa'e kaan naan jette san sanuma sanuu keessa deemaa jira millaan waan takka namni dhageen na dhageessiftee bar. Waan ajaa'ibaa jiru gaa. Waan ajaa'ibaa mobbaleessu akka isheetillee ifirraa eegi adaraa akka shawwadamneen siin jaan akkas. Inshallah kamee numalalla. Hayyee. Ittuma laalla kamee amata kana tadburummaa qabdu jirtu fakkaattu. Hayyee. Amata kana sobumaa deemu jira. Barra sobni. Dubrummaan baana sun hin jirtu amata kana. Dubrummaa isa abbaa isaaniitiif fidanii miti waan tanaa irraa fudhataa wallee abbaatu garaa keessatti irraa fuudhaansa. Khayr wa khayraati. Akkana nagarree bar. Bismillaahi. Meen wadhiis boo. Akkasii rabbi si amil keessuun sin jetti sila akkamii sila baati dirqama guyyaa san silaati dhiigar kufeeta. Wanta harkuu fadhee. Dhiigar kufeeta. Harkuun fadhee. Yoo isin dhiigin qabaannee dubrummaa qabaatte hoo. Akkuma feetaatu boo harkuun qabaan jee. No dubrummaa qabdi dhiigan qabdu. Kalaas maa harkuun qaburee dubrummaa san qabaannan. No. Dhiiga beeta. Namoonni keenya guddaan dhiiga fadha beektaa. Ayyee. Warra san keessaan jira warra ni sallattooti garuu warra nuti ati warra nu achiisanii warra. Ragaadha bar ragaa dhiigni isa ragaa bar. Ragaadha. Ragaa. Dhuga. Ragaa isiif baami. Saniif bar. Siif ragaa boomoo isiidhaaf. Ayyee isiif ragaa baabiree akkasiin dubrummaa qabdu. Duba akka dirqama ragaa maaliif fi qaamni keessiin bahinii jechuudhaaf jechati jibbita. Akkam godhatte. Dhiigni isirraa boosan. Isiidhaaf ragaa bahanaan jettee mire. Dhiigni isirraa bahuu dhabuu isiisanii fi ati jibbita. Hin qabdu haalas kan. Irraa bahuu dhabnan hin qabdu. Egaa. Halkan san dhubate yoodhaa fi dhiiga dhabde kam taate? Aboo halkan san gartee mi? Garre san gara. Asiitis ta'uu baate. Kanaas halkan dhiiguma harkuun barbaadaa'u. Gaalaa fi lawwanii fi shimmoo. Hundaa'u. Rakkoon qabu rabbi si baay'iroo. Dhiiguma harkuun barbaadaa hara gabaabaa. Okay. Egaa akkuma beekamu qophii teenya tana itti bohaartan jenneeti abdii qabna. Akkasuma warreen nutti aartanis dhiifama nuuf kolchaa isiniin jenneeti jirra. Waanuma gartee miti jira waanuma taa'ama malee ni jira miti kanumatti jechuun ni jira miti waan godhamaa jiru miti. Yoo isinitti tolee YouTube channel keenya kanaas subscribe, share, like nu godhuudhaan nu jajjabeessaa. Nageetti.